fageenya bu'aa ba'ii jireenya qabeenya dhabeenya gaarummaa fi hammeenya. What? Afran yeah afran what? Afran yeah afran hawaasa fi dinagdee afooshaa fi wal dhabdee dhugaa qosaadhaan qabdee kolfa duuta gaggabdee. What? Afran yeah afran what? Afran yeah afran dirree falmii dafqaan bula humnaan dula sammuun qullaa sobaan ulaa bash ula. What? Afran yeah afran what? Afran morkii jibbaaf jaalala baadiyyaa fi magaala kan dhihoo fi halala afran seenaa ilaala. What? Afran yeah afran what? Afran yeah afran Gormu ifaajuun carraaquun kee gaariidha. Garuu mee wanti hunduu iddoo malee hin bareedu. Otoo istaadiyeemii dhattee gaariidha. Na yaaduu keeti baay'insi galateeffadha. Ati nama gaariidha. Nama namaaf yaadu, nama biyyaaf yaadudhati. Nama ofii biyyaanneedha garummaa. Namni qofaa murkatu qofaasaa injifataa miti. Kanaaf iddoo murkattoonni kee jiran dhaqi malee nagaa kun sarbin abjuu koo nannoowwiin abjoochi. Maaliif kaatee xinnoo ishee nanna kee noo ifattu? Mana keessa taa'ol tan tortorta rakkeeti. Hin tortorta mana kana keessatti. Yaada nama daalu dubbadhu. An gidaada waan akkasiif qophaa'aa miti. Amma tinaan lakkooftu sababa tinaan lakkaa'uun ibseefanii bu'uu dhiiseen. Kan isin lakkaa'uun miti umrii kee iyyuu nakkaree dadhabeera. Umrii kee lakkaa'uun iyyuu nan uffisiiseera. Jenna koo ifadheeraa gaa. Kotta ol galaa. Beenuu. Hatti shaaworii galee ciree nyaanna. Garuu mee akkuma kana hojjechiistu otoo kana hojjechiiste gaarii ture. Gifti ciree nyaatu? Nan ariifadha baay'een jira. Maji tu fat David. Wan jauh video fish. Kita makan dah. No, begitu kok. Dafika. Malu jar era David. Malu matu me. Ini lagi ini. Ini mesti lagi sekota ya. Ini ufte sekota. Mana nyatu? Lakas male. Sini bala. Laki mah. Laki. Gifti sa'aatii sitti barbachaa jira. Dhugaa. Yerootti fayyadamu. Kalau sampai tiba. Ela, kottu laki. Deebi'uun kee oolu. Deebi'uun kee. Hin oolu hin deemin laki. Deebi'uun kee oolu. Laki. Lammii malee oolu lamaanii. Kottu. Kana qofa. Ishee kana qofa. Maali jeetti? Nuti noo miidhamta. Maaliif nu dafish? Nuti noo miidhamta jeetti koo. Ana nyaatu. Solokkee koo. Kenapa tu lupa tu ni? Kau sini awak amat malu kot. Mula bukan aku nanya kau agak pusing orang tiru unda. Jalan lagi sampai ye dah balera. Mal kau nasi mana mal kamna. Umawanya tu, nujut di mana? Wan tu kau nyatu. Kenapa nyatu sudah desa bayi? Gifty. Nak. Malu. Inute. Ini amiti. Ana nyatu mal. Abang kau cuma malu. Malam kau dari. Mali. Gifty. Sadafana ada beltu. Marah aku gifty ko. Ati umna mara ko mali kap kot. Tesa ka hado kot. Mara ko mali kap dati. Nuni yo ojin baden nani? Ojin gara kenya tindeme ne gara oji tide marra. Kana futu kane male. Tawad damne miti sitanima. Ila namni cimaan nama dhaqee hojiitti deemu otoo hin ta'in nama hojiin mana isaa dhufee barbaadudha. Ilaamee kana deemu. Ankee moo maal jennaa? Hojiitti hin deemtu. Hojii sitti hin deemu. Maal jedhame kan deemu? Waan jedhan qabaachuun mataa isaa waan guddaadha. An kana dhibu ati. Waan hundumaa
Falaasfaa taate dandeessaa ammati. Ila it gaafateessu iddoo jiru ta'e adaraa kee rimmassi qabataati. Rimmassi qabataati. An nama mul'ata mataa koo qabudha. An nama abjuu koo mataa koo qabudha. Wayyaa. Waan gaariidha. Kanaaf ani yaadan fide. Isin immoo qarshii fidaa. Naaf inni guddaan sana. Meerree isin jiran isa dhaqe. Seera. Maal Profeesar. Barbaade. Wayyaaf immoo. Profeesar. Hin jiru waa? Hin jiru? Maal jechuudha? Maal hin jiru. Hojii sila wanti kaasaan ture beektaa? Hojiin yootti deemte malee hojii sitti hin deemu jedhee waan meeqatti dubbachaan ture isumaaf hojii barbaacha dhaqe. Har'a nama ta'uun isaan oolu. Gidaadaatu hojii barbaacha deeme jechuudha. Sila waa gorsa jabaa cimaa gorsi har'a Profeesarii amansiisee gaara. Si. Antu faddaalaan kuni Profeesarii amansiisee hojii barbaacha deeme. Si. Gidaadaanii utuun hojii barbaacha deeme. Kun raadiyootti ba'ee himamuu qaba. Maaliif beektaa? Namoonni akka isaa mana puulii fi mana araada garaagaraatti rakkataa jiran akka irraa baratanii fi nama hundumtuu ba'ee akka hojii barbaaddatuuf raadiyootti dhiyaachuu qaba. Hojii barbaaddachuu maalirraa kee hojii barbaaddate? Akkamitti hojii barbaaddachuu danda'e? Maaltu isa kakaase? Baay'ee kan isa jijjiire immoo atumtuu maaltu si keessaa dhalate? Na dhaggeeffadhu. Isa jedhurraa ka'ee raadiyoo irratti dhiyaachuu qaba. Dhiyaachuu qaba malee ani immoo akkamittiin kana gochuu danda'e beektaa? Muuxannoo faddaalummaan argadhu kun maaliif namoota tokko amansiisuurraan beektaa miti namoota tokko yeroo amansiistu amma karaa golboo ta'ee ilaa karichi kana jechuun amma kun golboo miti kun golboodha. Kana ilaa karichi kana ilaa kun qulqulluu kana dhugaan dubbataa jira garuu asii gareera haala kana karaa amansiisee har'a hojii barbaacha deemeeraan. Ati cimteetta booko. Akkas taanaan amma kana nama amansiisuun nama cimaa taateetta. Jabaa ta'eera gorsaa cimaa ta'uu hin goonu gidduu. Si abbe obbo Gidaada baga gara mana fincaaniitii gara goorroo duubaatti nagaan dhuftan. Karaa dheeraa deemtee dhufte miti hara galfadhu maaloo hirkadhu laa kunoo hirkadhu. Mana fincaanii keessa teessees dubbisaa ol ta'e. Si gorsaan oole moo maattee? Maal godhu? Amaluma nattee mana jaalatanii budoomanii. Maalan godhare? Si gorsi kee inniti miidiyaa irratti fadheessuu yaaddeessummaa meerree. Maalan godhettee? Si qaanessuudhaa fi seexanuma wayii si qoraayi. Maal abbe jaalatanii budoomanii maalan gochuu danda'a? Gorsaan oole jenneeti. Atti maanoole nuti? Gorsineeti hin sobda. Itti maanoole akkaataatu hojjetanii wanta hundumaa gorsaan oole taa'ee itti maanoole hojiitti deemte malee hojii sitti na deemu itti maan tureera. Waaqi. Ayi Profeesar si maaltu abaaramaa si godhe? Si haa ta'u sanyii kee keessaa nama cubbuu maqee wayii jira fakkaata. Lakki Kanuma shakka. addunyaa kanarraa namoota eebbifamoo keessaa tokko anaadha. Ani waan akkanaa takka argees dhagees hin beeku. Gidaada. Waanuma ittiin ani ittiin eebban qabaa. Ani kanaan eebbifameera. Maali eebba maalii qaba kun? Abaaramaa Tokko dubbadhume maaliin eebbifamte? Eebbisa sitti moo? Eebbisa agaatai taayi. Waanuma ittiin eebbifamte eebbi koo kanadha. Ani eebbifamaadha waan ittiin jettu tokko nutti. Ilaa ani wantoota ittiin eebbifame hedduun qaba. Isaan keessaa muraasa siniif lakkaa'u. Hedduun qaba. Tokkoffaa fayyaa qabaachuun koo eebba. Lammaffaa hiriyoota akka keessanii kana qabaachuun koo eebba. Sadaffaa addunyaa kanarra jiraachuun koo iyyuu eebba guddaadha. Kattaan hundumti keenya iyyuu eebbifamoo. Eebbifamoo dhagaa waluma faana eebbifamne maali wanti noos caala malee. Waan addaa.
Falasama keenya bu'aa ba'ii jireenya qabeenya dhabeenya gaarummaa fi hammeenya. What? Afran yeah. Afran what? Afran yeah. Afran hawaasa fi dinagdee afooshaa fi wal dhabdee dhugaa qosaadhaan qabdee kolfa duuta gaggabdee. What? Afran yeah. Afran what? Afran yeah. Afran dirree falmii dafqaan bula humnaan dula sammuun qullaa sobaan ulaa bash ulaa. What? Afran yeah. Afran what? Afran morkii jibbaaf jaalala baadiyyaa fi magaala kan dhihoo fi halaala afran seenaa ilaala. What? Afran yeah. Afran what? Afran yeah.